Nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadhaa. Hordoftoonni siifan hundi keessanuu kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtutti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkasumas hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaaf kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtutti nageenyi isin haa baay'atu jecha baga ayyaana du'aa koo goftaa keenya iyasus kiristoos qoricha keenya fayyisaa keenya ittiin isin geessin jedha. Amin. Walumanuu bagattiin nu gahee ayyaanni kun ayyaana gaarii hunduma keessaniif kan jaalalaa kan tokkummaa kan nageenyaa kan araaraa kan itti dhibamee jiru kan itti fayyinu nuuf haa taasisu waaqayyoon isiniin jedha. Akkasuma kan baranaa nu gahee giriinis gooftaan nu haa ga'u. Ayyaana kanaayyuu nama jirutu arga. Ayyaantutu ayyaana arga jedha Oromoo yoo mammaakku. Akkasuma nama waaqayyoon guyyaa kanaan gaheetu ayyaana waggaa waggaan deebi'amu arga. Baga keessanii baga keenya walumaanii ayyaanni faasigaa ayyaana gaarii isiniin jedha hordoftoota hundumti keessaniyyuu baga keessan isiniin jedha. Akkasuma immoo warroonni maatii kootaatan like share gochuun dagatina. Akkasuma warroonni immoo siifaantube maatiin taanes subscribe gochuudhaan maatii keenya taasisaniin jedha. Ayyaana gaarii isin haa ta'u kan biyya keessas kan biyya alaas dhugaa baay'ee namatti tola. Nuti keessattuu ijoolleen biyya ormaa garaan nu baduun keenya hin oolu. Haa ta'uti akkuma badutti immoo waaqaaf galannaa ta'u bakkuma jiranitti laphee qulqulluudhaan ayyaaneffachuutu caala. Amantaa laphee qulqulluu yoo qabaatte idduma kamiyyuu hin jira jechuudha. Sifaanuma jira laphee kee wajjin jira jechuudha. Laphee kee wajjin amanta jechuudha. Kanaafiyyuu bakkuma jirrutti ayyaaneffannaa isiniin jechuu barbaada. Hundumti keessan baga keessan baga keenya waaqayyoof galannaa ta'u hundumti haa ta'u hundarba nama jirutu ayyaanuma kanaayyuu argaa jechuudha. Dhugaa warra hin jirreefis waaqayyoon mirga qulqullootaan nuuf haa dhaabu. Maaliif nama ayyaana kanarraa yookiin sooma kana keessayyuu boqotee isa baay'eetu jira waan ta'eef dhugaa amma akka isiniin jechuu jaaladha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Dhugaa baay'ee namatti tola. Osoo xinnoo maatii ofii bira jiraatanii shambaa jedhanii baay'ee namatti tola sila ayyaanni kun jechuudha. Akkasuma humaamatti hundumaa obsanii dabarsuutu caala. Bagattii isin gahee bagattii nu gahee isiniin jedha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Dhugaa ayyaanni baay'ee namatti tola osoo maatii ofii wajjin dabarsanii. Ayyaanni dhugaa baay'ee namatti tola jechuudha. Yeroo hundumaa nagaruu wanti goonu jiru Sineetuma dabarsuudha. Waaqayyo yoo jedhe immoo egeree biyya keenyatti dabarsinee abdii guddaan qaba ijoolleen hundumti keessaniyyuu akka gara biyya keenyaa gallee biyya keenyatti ayyaana keenya ayyaaneffannee waaqayyo nu haa taasisu. Nagaan biyya kana keessaa nu haa galchu isiniin jedha. Obboloota koo hundumti keessaniyyuu warri biyya alaa jirtan hundi keessaniyyuu maatii keessan dawwaltanii heduu bagatti isin ga'e jechuus hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasii dhugaa baay'ee tokko namatti tola. Baqa beeku bara sigdatii kana keessaa gallee nutis akka maatii keenya wajjin ayyaaneffannoo abdii guddaan qabase hawwii guddaan qaballeedha. Innaa waaqayyoon nagaadhaan waa galchuu hunduma keenya warra sigdatii kana keessa jiru isiniin jechuu jaalladha. Irra deebi'uudhaan baga keessan isiniin jedha. Ayyaana gaarii kan jaalalaa kan tokkummaa isiniif haa ta'u. Kan itti fayyitan kan itti kadhattanii argattan rabbii waaqayyo isin haa taasisu isiniin jedha. Akkasii kanuma ayyaana gaarii isin haa ta'u. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti hundi keessanuu ayyaanni faasigaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Omaamuti obsaa hundumtuu garaan baduun keenya hin oolu garuu obsaan dabarsuutu caala. Ayyaana gaarii.